waa'ee barnootaarraa waa dubbachuu yaana waan dhabnee barbaannaa namuu walee galaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأس الرجاء جباب دوي ولين إلى الله نفعنا بقى. متى دري هراك ستي فراكشيني وانجد إلى الله. barnoonni kun keessattuu barattoota kutaa 3, 4, 5 faa keessa jiraniif hedduu kan barbaachisuudha hubannoo gahaa argachuuf jechuudha. Kallattiin gara mata duree keenyatti yoo seennu firaakshinii wanni jedhamu herreega yookiin immoo sirna lakkoofsaa keessatti lakkoofsa bifa a irra baatiin barreeffame jechuudha. A irra baatiin barreeffame taanaan lakkoofsi sun firaakshinii jedhama. Inni gubbarraa waamamaa jedhama. Inni gadi aanu ammoo waamsisaa jedhamuun beekama. Herreega keessatti lakkoofsa akkanaa kan fayyadamu fakkeenyaaf 1 irra 2, 5 irra 6, 4 irra 3, 7 irra 8 fi kan kana fakkaatan jechuudha. lakkoofsa keessatti wanti 1 irra 2 jedhamu maal qabatamaan jennee ilaalle danaa kana keessatti halluun itti dibame kun meeqa ta'a? 1 irra 2 ta'a. Kan ittiin dibamni haaluma sanii 1 irra 2 ta'a. Kun guutuun isaa 1 ta'ee odoo jiru jechuudha. Guutuun walitti 1 yoo ta'u, kun kan dibame 1 irra 2ffaa bakka bu'a. Kunis lakkoofsaan 1 irra 2 bakka bu'a jechuudha. Kanaafuu wanta walakkaa jechuu yoo barbaanne herreega keessatti 1 irra 2 jennaan jechuudha. Haaluma bira fakkeenya lammaffaa yoo ilaalle 3 irra 4 ka jennu fakkeenyaaf maal ka jedhu ilaalla xiqqoo ifa gochuudhaaf 3 irra 4 ka jedhamu herreega keessatti danaa kana keessatti wanta tokko iddoo 4tti qoonnee reektaangilii kana iddoo 4tti qoonnee kun 1 irra 4ffaa, kunis 1 irra 4ffaa, kunis 1 irra 4ffaa, kunis 1 irra 4ffaa kophaa kophaatti jechuudha. 3 irra 4ffaa ka jennuun ka dibame kun 3 irra 4ffaa jechuudha. Kan dibaminis haaluma wal fakkaatuun kan dibamin 1 irra 4ffaa jennee jirra. Kun guutuun ammoo ka dibame 3 irra 4ffaa ta'a. Wanna tokko harka 4 keessaa 3 akka jechuuti. Egaa firaakshiniin gabaabumatti waan akkanaa jechuudha. 3 irra 4ffaa jechuun isa kana jennee jirra. Tarii firaakshiniin ni qoqqoodama. Firaakshinii warri herreegaa iddoo 3tti qoodanii
tokkoffaa firakshinii sirrii hin ta'in. Kan sadaffaa firakshinii wal makaati. Firakshinii wal makaa. Firakshinii sirrii ka jennuun firakshinii sirrii firakshinii waamamaan isaa irra xiqqaa waamsisaa yoo ta'e firaakshiiniin sun firaakshinii sirrii jedhama. Ka akka armaan dura ilaalle jechuudha. 1 irra 2, 3 irra 4, 5 irra 6 kun hunduu warra waamamaan isaa irra guddaa ta'e jechuudha. Tokko waamamaan irra xiqqaa dhiifama. Tokko irra xiqqaa lamaati. Fakkeenya kana keessatti jechuudha. Kanaafuu firaakshinii sirriiti. Isa kanas yoo ilaalle 3 irra xiqqaa 4ti. Kanaafuu innis firaakshinii sirrii jedhama. 5 irra xiqqaa 6ti. Firaakshinii sirriiti. Firaakshiniin gosti lammaffaa firakshinii sirrii hin ta'in. Firakshinii sirrii hin ta'in. Isa kana jechuun gosa firaakshinii keessaa firaakshinii waamamaan isaa irra guddaa waamsisaa ta'edha. Firaakshinii sun firaakshinii sirrii hin ta'in jedhamuun beekama jechuudha yoo waamamaan isaa irra guddaa ta'e. Fakkeenyaaf 6 irra 5, 7 irra 8, 100 irra 99 fi kanneen kana fakkaatan. Jaha irra guddaa 5ti. Kanaaf firaakshiniin kun firaakshinii sirrii hin ta'in jedhama. 7 irra guddaa dhiifama. Fakkeenya kana keessatti dogongora jira. 7 irra guddaa 4. Kanaafuu firaakshiniin kun firaakshinii sirriiti. 100 irra guddaa 99ti. Innillee firaakshinii sirrii hin ta'in jedhamuun beekama. Ka itti aanu fakkeenyi sadaffaan firaakshinii wal makaa. Firaakshinii wal makaa. Firaakshinii wal makaa inni kun firaakshinii lakkoofsa guutuu fi firaakshinii sirrii. Kan barreeffamanidha. Isi kun hooka akkam ta'a? Innis fakkeenyaaf 5 guutuu 1/2, 10 guutuu 3/4, 1 guutuu 2/3,
fi kan kana fakkaatan. Kun firaakshinii wal makaa jedhamuudhaan beekama. Lakkoofsi guutuun isa kana. Kun ammoo firaakshinii sirriidha. Sababni isaa waamamaan isaa irra xiqqaawamsisaa waan ta'eef. Inni kunis 10 lakkoofsa guutuudha. 3 irra xiqqaa 4tti firaakshinii sirriidha. Kanaafuu lakkoofsi kun walitti akka lakkoofsa tokkootti nu tajaajilanii 10 guutuu 3 afuraffaa. Firaakshiniin kun firaakshinii wal makaati. 1 guutuu 2 sadaffaa. Firaakshinii wal makaa jedhamuudhaan beekamu. Egaa waa'ee firaakshinii egaa gana jennee yaaliidhaaf gaafii 1-2 isiniif kennee sagantaa kiyya asumatti goolaba. Firaakshiniin iddoo meeqatti qoodama? Gosti firaakshinii 5/6 gosti firaakshinii kun firaakshinii kami? A sirrii, firaakshinii sirrii. B firaakshinii sirrii hin ta'in. C firaakshinii wal makaa. Egaa sagantaa kennaa har'aaf asuma irratti goolabna. Torban dhufu yookiin sagantaa itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.